Suuraan ragaa. Ishi iddoo isaatti musliimota jedhan ragaa wal duraa keessaa fi dibbiin godhee si agarsiisa. Wallahi macaafa kee keessaan baasee si agarsiisa. Beetama fidi. Okay, ayyee Abrahaam amana Islaama jedhee moo hin jenne Quraanni? Bolaaluma keessaa baay'ee. Jedhee moo hin jenne Quraanni siin hin jedhe. Quraana irraa tasgabbeessee kaa'e. Quraana irraa ragaa afaan isaa irraa baay'isee kaa'e. Okay. Quraanni Abrahaam jedhama moo hin jedhu? Waan nama dubbiste kan tu darabeen alaasa ta'ee baay'ee akkasii galuutti sitti nan himaan. Maal waan taateef Quraana naaf ibsa ragaa baastee na agarsiisa. Garuu ati geeyolle ati garuu Abrahaam muslima jedhama moo hin jedhu? Ela dhage aggeeffadhu isa konseptii ati hiikteen kontekstii ati hiikteen hiniiku macaafichi jechi dheedhiin kutaa kanaa kontekstii minaameeshin kontebeeshii laala geeffadhu waan feete haa ta'u akkasiin jedhe Abrahaam muslima ture jedhamoo hin jedhu Quraanni. Baqa isati jettu miti siinii ka baqa kutaa kana jedhu miti Quraanni ni jedhamoo hin jedhu muslima ture jedhamoo hin jedhu. Siinii kaansi jechaadha bar. Muslima ture jedhamoo hin jedhu Quraanni. Ani kana si jedheef baay'ee wanti ta'u jiru kun ko ani jetteefi miti ani kana barbaadu sabni kun hubachuudha akkasiin jedhe namni ko amma Abrahaam 31 muslima ture jedhamoo jedhu Quraanni 31 irratti kan ibaaf 31 irratti ani 31 islaama itti dabaltee ani akkasiin jedhe islaama itti dabaltee muslima ture jedhamoo hin jedhu siin jedhe iski deebisi Eewli muslima jechuun nama rabbii tamu ture jechuusaadha malee amantaa musliimaa. Allahu akbar. Muslima jechuun kana jechuudha malee. Amantaa musliimaa hordofachaa ture. Alhamdulillah. Ijoollee kana fakkaata. Islaamummaan afaan isaanii irraa illee kanatti ragaa baasan. Sittaatu argitee ragaa baan. Garuu mormuuf jecha dibbiin jedhanii itti ragaan. Qoy dhaggeeffadhu. Eewli amma rakkoo kee maal iseeti? Eewli. Ana biratti si biratti hiikoodhuma nama Quraana irratti waan Quraana irraa giriyaa jamaa na waan Quraana irraa ani kunoo baasee isin agarsiisu kan nama dhaggeeffadha. Okay, isin agarsiisa. Ibrahim jedha Yahudaas Kiristaanas hin taane. Kiristaana jechuun Yahudaa jechuun Yahudaa jechuun nama seera Muusee fudhatu yookaan immoo Yahudota jechuudha. Kiristiyaana jechuunis immoo jecha afaan Arabiffaa irratti Nasaaraa jedhu jecha Naazireet yookaan immoo Nasra jedhamu irraa fuudhame. Ragaa baasee sana agarsiisa hundasaa waan Ustaaz yeroo sana tokko kiristaana wanti jedhamu hin jiru akkamitti kiristaana dhee as keessatti caqasuu danda'e Quraanni kun mataan isaa iyyuu. Gidee tokko. Hin jiru kiristaanummaa kan jedhamu Kiristoos erga dhalatee booda dhufe Ustaaz. Akkamitti Quraanni waa'ee Abrahaam Rabbiinu kana jedhee bara kunuu asitti haa antum gidee tokko mara gifatu siifi maka deebii keessi yaa warra kitaabotaa isin maaliif waa'ee keessatti wal mormitu? Yaa Yahudaan biyya Saalaan waa'ee Ibrahim keessatti maaliif wal mormitu? Wamaa unzilatti tawaatu yeroo Ibrahim jiru gidee tokko mara gifadhu qoy yeroo Ibrahim jiru Tawraatiin isin buune Injiilis isin buune. Booda inni du'ee bu'e malee jedha. Booda inni darbee bu'e malee jedha Quraanni sun. Afalaa taaqaluun afalaa intalsan jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Walitti dhuftanii daroon keessan walitti dhufu intalsan jedha Rabbiin. Maaliif machooftu sin Ustaazaa suuta tarii simmeetee wimaa taatu sin jalqaba irratti. Qoy ani ka jedhuun ati ragaa baastee dubbachuu firii tokko dubbattee ragaa baastee dubbachuu dadhabde. Ani Quraanuma keessa irratti challenge sin godhu maal ragaa maaliif barbaadama? Alhamdulillah. Amma barsiisaa barsiisu gidee tokko. Barsiisaa barsiisu kiristaanni ragaa baasee dubbachuu hin danda'u yaa jamaa. Ani barsiisaa barsiisu. No, isa jedhaa rakkoon hin qabu rakkin hin qabu inni sin jettaniif. Wanni tokko ragaa baasee agarsiisu. Beekumsaan. Na dhaggeeffadhu nama. Ragaaf beekumsaan. Ani ragaa baasee agarsiise firii tokko qoy. Akkanaan jedhe Elshaadaay waan sitti dhaggeeffadhu. Utuu ati dhageessu Quraanni ammaa waa'ee amantaan agarsiisu naan jenne inni. Ustaaz. Ragaa fi beekumsaa yoo waan tokko Elshaadaay jedhe moo hin jenne waan nama jedhe sun. Sirraan baradha. Dhaggeeffadhu. Qoy Elshaadaay jedhe moo hin jenne amantaan agarsiisu jedhe moo hin jenne. Amma yuurra deebi'een jedhaa waa'ee amantaa miti asitti kennaa isaa jiru tasayyuu. Okay, ragaa naa baasi amantaa kunoo amantaadha jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa natti himee kunoo natti himee ragaa naa baasi amantaan agarsiisu kan jedhu yalla dafika. Maal kan jedhu? Kunoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee amantaa dubbachaa jira kunoo hoosaa bihaa Ibrahim musliima Yaaquba kunoo addiina jedha kunoo amantiidha kunoo Quraana gadi siqeellee kunoo Oromiffaa irratti illee amantii keessatti jedha amantii. Ishi maaliif si Quraanni maaliif kiristaanummaanii amantii kiristaanummaa amantii maamormi ture. Amantiidha jira kiristaanummaan amantiidha wanni jedhu Quraana irra hin jiru hadiisa irra hin jiru macaafa irra hin jiru.
Allaan kee jedheera kaa kunoo maaliif amantiidha sanni injedhu akkas injedhe injedhu deebisi keessan akkas injedhe kunoo koo kiristaana hin turreedha islaama amantaa Abrahaam amantaan isaa islaama jedhamu hin jiru quraanni qoy akkasitti jedhamu hin jiru gararraatti maal jedhu waa'ee amantaa dubbachaa hin jiru naan jedha jedhama yeroo nan immoo ragaa gararraatti maal ustaas kiristaana naanneeshin jedha eeyolli gararraatti yihuudas hin turreedha kiristaanas hin turre waa'ee maaliyaa saarasitti waa'ee amantaa saara moo waa'ee maaliyaa saara sitti natti okay yihuudaas hin turre waa'ee amantaa haasaa jedhu waa'ee amantaa haasaa jedhu bakka kiristaanummaan amantiidhas keessatti piruufsii godheera jechuudha okay allaan kee kiristaanummaan amantii akka ta'e piruufsii godheera qoy dhaggeeffadhu qoy bar warri alladhiina qaaluu innaa nasaaraa jedham rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jara nuti kiristaana ofiin gizee tokko andee anis jara kiristaana ofiin jedhu nuun jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si agarsiisu alladhiina qaaluu innaa nasaaraa qoy siyaasa ayya halla waan amma jechuun ustaas qabadhu akka itti Yihudaan turre kiristaanan turre jedhaa innaa maalidhaa waa'ee maaliyaa saarna waa'ee amantii haasaara naan jedhe amantii haasaaraan kiristaanummaan amantii ta'uusaa asumaan qabadhuuti darbi lammaffaa kiristaanummaa amantiidha firii tokko illee jedhu fakkeenyaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedha gidee tokko gidee tokko asii agarsiise kaa waa'ee warra ati jettu kana si agarsiisa ومن الذين قالوا إننا نصارى جرى اسكسما جرى كويس ومن الذين قالوا إننا نصارى جرى نتي نصارى أو فين جدا أمن ترى جن ربي سبحانه وتعالى جرى نتي نصارى أو فين جدا bakka ammaatti ustaas bakka ammaatti dhaggeeffadhu amma waa'ee jabe sinaa qabadhu okay iddoo biraana imsi furasirraa fudhadhu sabni isaaniiti waan dubbannu hunda qur'aana irraa dubbanna isaan nuti kiristaanota jedha ilaal maal jedhan kiristaanota jedhan nuti kiristaanota ofiin jedhan jarota ofiin jedhe malee amantiidhaan jenne rabbi subhaanahu wa ta'aalaa eeyolle ilaa ustaas gaafa qabamtu ati lafa lixxuu dhabdee olii gashifii ani bar ragaa baasee si dubbachaa jira firii tokko ragaadhaan dubbachuu danda'ee balatti eeyolle versiin amma bichaan gaadha ustaas deebii dudduubatti okay versiin ammaarratti deebisee gaafadha yaa jamaa versiin ammaarratti okay versiin ammaarratti baasee gaafadha okay okay achirratti naa deebii okay oliin dhaqin gadi okay qoisi deebisa qoy yaa naa deebii dudduubatti أبسي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الله سبحانه وتعالى bakka Abrahaam dhaqi bakka Abrahaam bakkuma Abrahaam si geessuuf nu ما كان إبراهيم عربي فساد ustaz bakka kunoo afaan Oromootti barreeffame jalla maaltee inni basuma ambari quraan hiika quraanatti si jedhee si fudhadha malee baran kana quraana jedheen fudhadhu afaan Oromoo kan hin beektaami maal jechuudha nuti kiristaanota miti bar hiikaaranii afaan Oromootti nuti kiristaanota miti akka kiristaanonni nuti jedhee kennitu jabeessa qabar waasi hiika saamii an hiika quraanaa jedhee fudhadha malee gide tokko beekme quraana jedhee kana ni fudhadha kana argaartaami hiika quraanaa jedhee fudhadha garuu siin dubbisa gide tokko qoy rakkifadha siin dubbisa garuu siin dubbisuu miti achi dubbisi naan jedhin si galee bakka ani immoo afaan Oromootiin dubbachaa irraa Ibraahim Yihuudaa dhaggeeffadhu nama na siif dubbisaa hundayyuu si dubbisa dhaggeeffadhu nuti musliimoota yaa jamaa alhamdulillah islaamummaa keessatti wanni hundi nurraa gaadhaan dubbatan agartanii maa kaana Ibraahim hin turre maal hin turre yahudiyyan jalqabatti mee intanarraa kaasee sin yaa dubbisu gadi addanatti ustaas qoy addanatti sabummaa isaa dubbachaa jiramoo waka maal ustaas walii galee namni barata baay'ee jibbisuma ammantin jaatamii sadii irraa sin yaa dubbisu laakachi laaki iddoo ammaa ustaas bakka jaatamii sadii irraa amma bakka naatti si dubbisa ayata afur bichaadha okay
Ustaz ana cina bakka gabaabumatti feetu bakka feetu lafa jala gubbaa kana haasoftaa lafa jala dhaqa. Namoonni jirtan yaa warra kitaabaa gara jecha nuufi isin gidduutti walqixa taatee kottaa. Isheenis akka rabbii malee waan biraa hin gabbarre yookaan Allah malee akka waan biraa waaqessine akka hin gabbarre. Isattis waan biraa akka hin qindeessine. Ilmas after waan fedhe haa ta'u isatti waan tokko kan qindeessine Allah hiikni dubbisi ustaas qoyi maali hiikaas hiikinnaan jedhaa isaa quraana dubbisi bakka akkasuma dubbisi maal jecha sagalti hiikinnaan jedhaa isaa waan itti amanu yaa jamaa abooda dhaggeeffadhu muutii qabadhuuti muutii qabadhu dhaggeeffadhu quraana itti amanu bar hiikinnaan jedhaa isaa eessaa dhufe kun waan itti amanu hiikinnaan itti amanaa bar Ati maa ittana mana bariko jecha kudhan ittiin dabalanii ciisuma achirraa muutii qabadhu dhiiraaf dhiira waliin haasaara muutii qabadhu ilshaadha okay bar ittana mana hiko namni tokko kamitti waan itti amantu ni kennamaan jedha eeyoli jecha kudhan ittiin dabalaniiti waan achirraa dubbisi yeroo kennu dhaggeeffadhu anatti itti amanaami inni kennaan jedha okay dubbisaa argamu kamaadhaan ustaas jedhi gidee tokko jedhi yaa warra kitaabaa gara jecha nuufi isin gidduutti wal qixa taate siin gaafanne nama na dhaggeeffadhu muutii qabadhuuti agartanii ijoollee wallaahi dhugaatu ba'a jedhee baqata akkanatti okay jedhi yaa Nabi Muhammad yaa warra kitaabaa gara jecha nuufi isin gidduutti wal qixa taate kottaa yaamisa Rabbi subhaanahu wa ta'ala warra kitaaba qabna ufiin jedhu warra kitaaba nurka jira ufiin jedhu yaamisa godheef maal jedhee yaamisa godheef nuufi isin gidduutti jecha wal qixa taate tokkotu jira. Isheenis jechi sunis jechuu. Okay? Akka rabbiin malee waan biraa hin gabbarre. Rabbiin malee yeroo jedhamu ilma minaamination malaayikoota waan mukaan lafa argaa minaamination wanni hundinuu rabbiin malee kan gabbarre. Rabbii malee gabbaruu dhiisiti isatti waan biraa akka hin qindeessine wal qixa jettanii kan waaqessine. Wal qixa jettanii akka waaqessine. Walqixa jettanii akka waaqessinedha. Qindeessine jedhee dubbate baay'ee. Qindeessine jedhee dubbate. Gariin keenyas garii rabbiin alatti gabbaramaa akka hin taasifanne. Rabbiin yaaminsa godhee akkana jedhee dubbadhu jechaa ni jira Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam. Allahu akbar. Allahu akbar. Maal jedhe rabbiin alatti hin gabbarinaa eega jedhee kee. Rabbittis hin qindeessinaa jedhe. Iddiyaan godhinaaf yookaan immoo walqixa jettanii waaqessinaa. Okay? Yoo isaan kana irraa garagalan gariin keenya garii kam nuti muslimtoota taanee ragaa ba'a jedhiin akka nuti muslimoota taanee ragaa ba'a jedhiin akka nuti ajaja rabbii sanaaf bitu yookaan rabbii sanaaf ajajamne ragaa ba'a jedhiin Allahu akbar yaamisa rabbi subhanahu wa ta'ala warra kitaabaatiif godhe yaa ahlal kitaabi yaa warra kitaabotaa lamiillee rabbi subhanahu wa ta'ala lima tuhaajjuun maaliif wal mormitan maaliif wal mormitan fi Ibraahiima waa'ee Ibraahim keessatti maaliif wal mormitan hin indaatti rasu maaliif wal mormitan wamaa unzilati tawraat yoo si yahudaadha kan jettan taate tawraat yeroo sanatti hin buufamne tawraat hin buune ture yeroo sanatti yeroo Ibraahim jirutti wal injiillee hin buufamne ture illaa min baadii eeganni biyya lafaarraa deeme yookaan immoo isa booda malee afalaa taa'agalu sammuun keessanii aduh jan. Intiin daltanii. Okay? Allahu akbar. Ha antum haulai hajajtum. Dhagaa jedha Rabbi subhanahu wa ta'ala. Antum haulai isin warri kun waan beekumsa tokkotti hin qabne irratti callistaniituma mormitanii isiniin jedha. Wal mormitanii isiniin jedha. Fi maalakum biyyan waan beekumsa hin qabne. Qoyi na dhaggeeffadhu. Qoyi dubbisaa jira. Qoyi dubbisaa jira naman Rabbi jedhi dhaggeeffadhu ka'e. Xumuree kaa. Okay. Fi maala isa lakum biyya ilmu waa'ii isaa keessatti kan beekumsatti hin qabne wal mormitan. Amantaan isaa kana kan hin beekne callistanii wal mormitan. Wallahu ya'lamu Allahi isa Qur'aana kana buuse bichaatu beeka yookaan immoo Allahi bichaatu beeka. Wa antum laa ta'lamuun isini waa'ee Ibraahim hin beektanu. Eenyuun jedhe yaa warra Yahudaa yaa warra Nasaaraa yookaan immoo Kiristaanotaa fi Yahudaadhaan jedha Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Okay?
dhagaa jedha ammas itti dabalee Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Ibraahim Yahudaa miti kiristaanas miti garuu inni maal jedha qajeelaa muslima ture jedha. Allahu akbar Allahu akbar. Isa kana kunoo isa kana inni Quraanni jedhu. Isa kana inni Quraanni jedhu kunoo. Inna awla annaasi bi Ibraahim. Arra namoonni Ibraahimitti irra aanan. Allahu akbar. In eenyudha? In ijoolleen leebisaa nam tokko nama darbatina please please. Ofumaan darbatanii hin darbatinaan. Gidee tokko maal amtee tarka baanchee aantee Koi maal biloon dhiiramtee daamaa aantee gochaa maa gidee tarka baan. waan gabaabaa waan deebiidhaaf ta'u maaf Koi islaamummaatu guddaadha sii galee. Kanaaf sirriifaadha islaamummaan. Silaa dhiyoodha kan jalqabe maal guddaa. Koi situ dhiyoo jalqabeeti. Situ dhiyoo jalqabe. Situ amantaa keessantu Dhaggeeffadhu. intinaarraa Paawuloos irraa jalqabe. Paawuloos irraa jalqabe. Miira keessaa beeku. Okay. Namoonni jedha Ibraahimitti irra aanan isaan hordofan nabiyyi kanaafi eenyu Muhammadiin warra amananiidha. Rabbiin gargaaraa mu'mintootaati. Allahu akbar. Eesh ustaz si dhageeran bakka waan kana si dhageera inga anama gaaffiin koo maali seeti ustaz waan gabaabaan si gaafadha. Gaafumatti waan sila jedhedha kutaa kana keessatti wanni taa'ee kaa'eera ana sitti gaaffii tokko sirraa qabash gaaffii tokko si gaafadha. Abrahaam Addaamii jalqaba gaafa islaama jalqabaati jettu ni fakkeenyaaf Addaam. Hin jennu nuti. Jechuun muslima tureeni? Addaam muslima ture jenna malee jalqaba islaamaat hin jennu Addaami. Eeshi nabiyyuu muslima muslima ture. Jalqabni islaamaa eenyu beektaa? Waan uumame hunda Abrahaam intina irratti illee mindinno fakkeenyaaf Rabbi Addaamiin dura namni turre kaa ustaas. Nama sin hin jenne jalqabni amantaa islaamaa maleekaan illee muslima nuun jedha. Jalqabni utuu Addaamiin uumamin maleekaan illee turaniiru. Eeshi bakka eeshi furadheera. Akkasumatti amma akkasuma siifa furadhu rakkoon qabu. Iddoo mara wal karakkaraan ol'ee gaafumatti islaama jechuun musliima jechuun nama rabbii bitamee jechuudha. Addaam immoo nama rabbii bitamee ture miti. Eeyyan. Eeshi erga jannata keessaa bahee immoo erga jannata keessa turuu rabbii bitameen. Sana durattis sana boodattis.